jala wayyaa'e if ta'e wal ta'e biyya ofitti miti addunyaa irratti illee sadarkaa kanaan akka mul'atu jawween akka onni isa ka durani naasaa jira qaalii san akka isaa ka duritti osoo naatoo hin godhatin of wareeganii aarsaa kabalanii asiin nu ga'anii wareegama isaaniitiif bakka jiranitti jannataan haa galan hin jedhu. As sababa lamaa fiddu kana geessanimi yoo na dhageessan waan lamaa fiddu tokkoffaa isin galateeffachuuf lammaffaa kallattii kana fuuldura wal qabsiisuuf tokko wal qabsiisuuf hidhaan waa hedduu nama barsiisa hidhaan waa hedduu nama barsiisa wanni isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'a namaati mi'a beekanii ilmi namaa namatti mi'a ji'a sadii yeroo kophaa turretti sagaleen namaa namatti mi'aaya sagaleen baqqalaa garbaa na cinatti hidhame natti mi'a nan dharraan ture jechuudha tokko kan waca kaanisan kan ammoo akkasitti sagalee ol kaafattanii akka looyitanii foorriftan kan ammoo abduullee hin dhagayaa ture mi'aan namaa san qofa miti sabni keenya ummanni keenya ummanni akka humna keenyaa fi beekumsa keenyaatitti ni tajaajila qabsoo isaatiin waa buufna jennee carraa'ine sun yeroo nuti karaa irraa maayifamnetti tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenya obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenye hedduu abdii nutti horee waan tokkoon isinitti hima qabamee guyyaa sadaffaa mana sakatta'uuf mana nageessa hoggaan dhaqu akka carraa OMN bana jedhu isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii abdii badina fakkaata abdii badina fakkaata firii bakka agarwaa jira komaandar kene bira dhaabatu sa'u yeesse maanji liqa ka'u yaalan liqa keenyi jee kanaaf imalli nuti gara biyya alaatti amma goone hunda dura akka osoo kanarraa maqin osoo faca'in nuufi ummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattaniif maatii keenya bira waan dhaabbattaniif maatii wareegamtootaa bira waan dhaabbattaniif waan qabdaniif kan madaa'e waan wallaantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudhaan isin qofaa miti onni irraa hin jaa'u ummannii fi biyyi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaban erguma gaafa qabsoon teenya eegalte irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessaa biyya Jarmanii kana arfaatiin as keessa jiru fakkaate ragaa ba'uu dandeessa. Har'allee taanaan biyyoota naannoo asanitti konistiraaktiiv rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaatamaan biyya kanarraa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadhaa galatoomaa jennaan. namoota hedduu jira nu keessa kan warra Dr. Shubert silaa isin beekanii Dr. Shubert galatoomin jaani manguddoon Gunter Schroeder jedhamu kun immoo kan isin keessa jiru osoo abbaan kiyyan dhalatti irraa kaasee biyya teenya qorataa jira jechuudha waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu dhagoodhaa har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa
Kau gadu batu so gadu jauh Allah makan jajan mau sudah deh gua. Abi kejar-kejar esas rakyat isa kurra fi kana nama sentin be. Fatia jitu tesu tesan munti sani hawasa okan wida lokta terkampi orang-orang itu datang hawasu pa orang-orang di gua pure. Hawas di Germany kamu khatu chala cine oson vitamin oson putin oson bajain तो कोता है नुमाओ संतु कर चाले वाला अर्गमे ओकनो तक ऐसा नहीं मिसले गलती बच्चों बर्बाद या बच्चे फले से जिन्होंने गलगला फारी बोने ने उसे एक मारना डूबे अर्र का वो में तुम फारी है पर या बच्चे बता दे अब साथ कमें बोसनोरा में आता कान से gammoojjii siyaa qaxxaamuree asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'e ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifame ammallee digrii bartee qophaa'uu siyaa dabalatudha. Har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuun lammaffaa haala amma jiru xiinxallee waliin mari'anne waan gara fuuldura ammoo walii akeekuuf. Amma ka sagalee kami nak tumpah tu fenda sagalee tu jam tu semua tadi enggak dalam tu sawai sawai kadur kero lagu mana di sini mana apa mampu tu kero di Jakarta ni biari angka mampu tu di sini aja ya orang mojir tadi ni woko dalaman dabrawan teh nak cala situ kau tahu Nutidaa turre rakkoo sadadoo keessa dabartan waan keessa turre irra caalaan isintu beeku. Waan erganii dhaaba'ee hubat dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf ka biyyaalaa hunda wajjin maradhee haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan argee qabxii takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali? Garabit yoo kadeemu taate rakkoota tama biyyuun keessa jiru keessaa baana ka jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu hin yaalu. Yeroo ammatti dhiidhi keenya uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jirre. Keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa gurii irraa ajjeefama. Waan hedduu si gaddisiisu irratti hima. Ajjechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'e dhiyoo kana nama shawaan isaa irraa dhufe tokko manguddoon tokko mana dabar dhufe namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'ee hoggaa argame eenyu namni kun jedhee ka gaafatu hin jiru maaliif du'ee jedhee ka gaafatu hin jiru eenyu ajjeese jedhanii illee hin gaafatu ummatuma keenya bara disensaayiz ta'e hayyuu suusa kontak jam tokko waa'ee kana barreessee turte ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayittuu lakkaa'uu dhiisa disensaayiz ta'a kanarraa akka ka'e magnitude of the killing kanarraa kan ka'e namni keenya disensaayiz ta'ee haajaa'u sadarkaa irra kaa'an irra geenye jira this is horrible tokko kana lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidha keessa warra wajjin dhagee keessaa muubii nama haboobalee hundiidhaa jiru ammallee guyyaan itti dabalamaa ta'e namni saba tokko malee hidhameen gaafatamu abukaadoon hin argu maatiin irraa akka dhaqee arguu hin hidhamanii haabees korbas wanni jedhamu hin jiru eeggadda akka jeetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantanamo ni beektanii dhiqama argi namaa hin jirre Oromiyaan Guantanamo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha.
Kana immoo kan fide maali? Wal waraansa. Oromiyaa keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishaangulitti, Gaambeellatti, Kibba Oromiyaatti, tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotataa jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa waggaa afurii takkaan qotanne kan qotate immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessattuu lola Yukireeniif Raashiyaa kana walitti fidde hanqina midhaan nyaataa hamaa uumuudhaan jireenya akka malee akka qaala'u godhee jira jechuudha. Kabiraa sababa wal waraansaati. Daldalli akka malee qabbanaa'ee jira. Daldalaan nageenya irraa kaasee oliin fidee hooqa jiru taate. Dambidoon irraa kaasee magaalaan geeffadde hooqa jiru taate. Kamisee irraa kaasee nan geeffadde hooqa jiru taate. Matammaa irraa kaasee nan geeffadde hooqa jiru taate. Adoo irraa kaasee nan geeffadde hooqa jiru taate. Sadarkaa nagaa isaatiin hin deemne kararratti ni saamama. Ni ajjeefama qabeenyi isaa jalaa gubatama. Sababa kanaan sochiin daldalaa bifa hedduu nama rifachiisuu gadi bu'ee jiru. Wallagga yoo fudhattan taate daldalaan wallaggatti waan akanatti fakkaatu. Saamamee biyya irraa ari'amee irra jireessi isaa biyyi Finfinneetti baqatee rakkoo keessa jira jechuudha. Trade volume akka malee gadi irratee deemee jiru. San qofaa miti. Lola jechuun wal waraansa jechuun maallaqa ibiddatti namuu jechuudha. Baroota dabran kana keessatti taankiin gubachaa oole sun, xayyaarri gubachaa ture sun, rasaasni dhugaafamaa ture sun maallaqa silaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo bituu qabu. Maallaqa silaa barataadhaaf barsiisaa dabaluu qabu. Daree bal'isuufii qabu. Maallaqa silaa fayyaa babal'isuu qabu. Kan daandii tolchuu qabutu waraana irratti bahaa ture. Lola kanaan qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa daandiin barbadaa'ee jira. Hospitaalonni daagamanii jiran. Manneen barnootaa cuufamanii turan. Oromiyaa keessatti qofa barattoonni hamma parsantii 30 ta'an keessattuu naannoo lolli jiru kana keessatti mana barnootaa keessaa hafanii jiru. Waan kana sirriitti fudhachuun barbaachisaadha. Oomishni midhaanii qonnaan bulaan harka 20 amma 25 qabu midhaan yookiin facaafannee yookiin immoo kan facaafatee naannoo. Gama Gujiin gama Wallaggaatti har'a namni buna isaa guurratee gurguratu hedduu hafuudha jechuudha. Kanaaf qabeenyi dhuunfaatiif kan mootummaa akka malee macheetu. Uummanni miliyoona 5 ol ta'u saba lolaatiin saba lola adda addaatiin kaaba biyyattii gubees biyyattii kibba biyyattii bakka adda addaatti walamu 5 million people buqee jira jechuudha. Namni miliyoona 5 addunyaarra tokkoffaa baane waluma diidamii tokkotti tokkoffaa baane akkuma daraartuu tulluu sanitti waan gaarii osoo hin ta'in nama buqqaasu lafarraa wal buqqaasu qeerraa wal mancaasuudhaan tokkoffaa baate jechuudha. Namni buqqeessu gargaarsa barbaada. Namni miliyoona 5 buqqee jechuun namni miliyoona 5 hirkataa ta'e jechuudha. Namni miliyoona 5 barachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 qotachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 daldalachuu dhiise jechuudha. Namni miliyoona 5 biyya hiyyeetti irratti hiyyummaa miliyoona 5 dabalee jechuudha. Sababa lola kanaatiin investimentiin silaa biyya alaatiin nuti biyya hiyyeetti. Investimentiin silaa biyya alaatiin irraa dhufuu mali. Kan silaa dhufee qabeenya uumamaa qabnu san wayyeessee dargaggeessaaf dalagaa uumee biyyaaf kaapitaala maddisiisee hiyyummaa nurraa hir'isuu qabu sun kan dhufu ni dhaabbate kan jirus deebisaa jira jechuudha. Sababa kanaan diinagdeen akka malee gadi bu'ee jira. Qoqqobbiin sababa lola kanaatiif sababa namni keenya dhume sababa biyyi namaa
mootummaa dhiitameen warri biyya san gargaarsan liqaadhaan bifa adda addaatiin doolaaraaf yuuroo paawundiin nu ergaa turan dhaabanii jiran. Diinagdeen biyya keenya yeroo ammaatitti gootaraa takka gumbii jalaa turan kan yaasu jechuun sababa lolaatiin jalaa yaasu kan gubbaan moomaa itti hin nayin kan guyyarraa hir'ataa deemtee gadi buutee jirti. Waan tokko isinitti hima gaafa namni ba'e birriin black market gabaa keessatti 61 tokko birrii 61 doolarii tokko 61 tokko har'a 82 jira. Baatii kan keessatti birrii meeqa dabale birrii 20 dabale. Kana jechuun mindaan namni tokko 2,000 yookaan kan taate gatiin isaa amma kan gadi bu'ee jiru dhibba afurii gadi dhagee jira. Kiraan manaa sanii dhagee midhaan sanii dhagee jira. Akka itti namni Finfinnee Adaamaa bakka adda addaa jiru nyaatee bule rabbumaa fi isaan beeku. Maali waa'ee diinagdee isinitti? Sababa waraansa kanaatiin diinagdeen gufaa deemnaan uummanni keenya hiyyummaa hamaa keessa seenee waraansi kun daran hammaachaa caccaba hamaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galaa waan jiruuf waraansi kun dhaabbachuu diinagdee kana suphuudhaaf barbaachisaa akka ta'e isiniimu. National security irratti dhiibbaa fidee jira. Sababa diinagdee kanaatiin garaagarummaan sharafa baankiitii fi sharafa black market jiru akka malee waan bal'ateef qaamonni adda addaa lammiilee biyya keenyaatii fi kanneen biroo maallaqa biyyattii diinagdee biyyattii maaliin buleet gochuudhaan biyya gara gaaga'ama hamaa uummata keenya gara gadadoo rakkina hamaa keessatti galchaa akka jiran hubachuun uummata keenyaafis mootummaafis barbaachisaadha jedhee yaada. Gaba siyaasatti diinagdee irraa baanee gara siyaasatti waggaa ceenu sababa ce'umsi kun ce'umsi qeerroon keenya uummanni keenya xiqqaa guddaan itti wareegamee fide kun sababa haatii garraa bahuu isaatiin wal fixiinsa hamaa qofa osoo hin taane afaanfachii siyaasaa guddaan uumamee jiru. Hayyuun biyyattii hoogganti biyyattii wal jibbuun walitti gaarreeffachuun shira walitti qabuun wal balleessuuf deemuun biyya uummanni keenya sadarkaa badii hamaarraa akka seenu godhee jira jechuudha. Hariiroon saboota akka malee uummatummaa'ee jira. Keessatti jiraatanitti akka durii miti. Finfinneen magaalaa ta'uu baate fakkaata. Wal shakkiin keessattuu summiin gara miidiyaatiin baroota dabre kana keessa godhama. Namoonni silaa gurguddaa jennu beekumsa qabna jennu miidiyaa irratti bayanii sabni tokko akka lafarraa xuruugamu saba xiqqeessuun hammeessuun jibba hamaa facaasaa turanii namni keenya uummanni keenya wal shakkii wal sodaa wal jibbiinsa hamaa keessatti turee jira. Rakkoo diinagdeetirraa rakkoo hawaasummaa fi siyaasaa kana waggaa daballu gaagama hamaa nurratti uumee jira jechuudha. Biyyi tun yeroo nuti itti dincilluuf yeroo san duras ankar isteet yaadde beekamu. Naannoo sanitti rakkoo keessoon cunqursaan fedhe waggaa jiraates biyya tasgabbii naannoo saniitiin wabii taate ture. Har'a garuu madda sodaa nageenyaa taatee mul'atti jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin biyyoota Afrikaa keessatti olaantummaa gurguddaa qabaachaa turan. Egypt, Nigeria, South Africa waliin Itoophiyaan Afuraffaarra turte jechuudha. Afran keessaa turte. Har'a biyya dippiloomaatiikali isolated taate. Biyya addunyaan akka rakkootti ilaala. Biyya addunyaan har'a bobbolu facaatee eeyitu taatee jira jechuudha. Kan hoggaan jawaab waan fagoo kanatti ilaalina waa'ee uummata keenyaati jechuudha. Uummanni keenya rakkoo hamaa keessa seenee jiru. Ka'umsi madda kanaa maali? Maddi gaagama kanaa hundaa maali yoo jenne dhugaa walitti taa'ee
ce'umsi sun kararra maguun sirna abbaa irree ibi arneen booda sirna abbaa irree haaraa uumuudhaaf hawwuun muftii mufannaa wal shakkii gadoon turte mariidhaan fayyisanii karaarra deemurra olaantummaa ilaalcha tokko olaantummaa garee tokko biyya irratti fe'uudhaaf hawwuudhiif walitti machuun wal waraansa kanatti geessee jira. Yaaliin sirna federaalizimii biyyattii sirna saboonni haatiqqaatu haa guddatu ofiin of bulchuudhaaf hawwii ittiin qabaachaa turan san diiguudhaaf godhame biyyattii gara tokkummaatti osoo hin ta'in saboota gara tokkummaaf jaalalatti osoo hin ta'in akka adda fagaatanii fi dabrees wal waraana godhee jira jechuudha. Wanni silaa malee wanni silaa hawwaatu 2018tti Itoophiyaa durii deemnu osoo hin ta'in hariiroo hawaasummaa sooshaal kontiraat haaree kan sabdaneessummaa yookiin immoo daayivarsitii ummatoota biyya sanii hubannaa keessa galchuu. Sabaaf sablammoonni biyya sanii qeefii irratti of bulchaa biyya immoo akka qooda isaaniitti akka baay'ina isaaniitti akka kumaata isaaniitti aangoo diinagdee biyyattii adda qooddatanii silaa wal bulchuu qaban. Sanirratti hayyuun biyyattii hooggansi biyyattii wal mari'atee wal hubatee biyya ceesisa jennee yeroo hawwaatu irratti sirna kaleessa uummanni keenya itti fijila ofirraa buufise deebiillee dhubeessine jechuun yaaliin godhame sirna durii sanillee finne sirna haaraallee akka hunda gufuu guddaa nuti ta'ee jechuudha. Kun gara mootummaa qofa miti. Na dabalatee hayyoonni biyya sanii hooggansi biyya sanii kan saba keenyas dabalatee kan saboota biroo carraa guddaa 2018 uumame san ilaameedhaan wal mari'achuudhaan walii obsuudhaan wal kabajuudhaan rakkoo wal gidduu qabu gadi baafnee uummata keenyatti facaasuu osoo hin ta'in rakkoo waliin qabu gadi baafnee orma duratti wal saaxiluudhaan osoo hin ta'in osoo wal dhaga'uun jiraatu taate wal kabajuun osoo jiraatu taate hooggansa irraa kaasee hamma gadi wal wannaan osoo kan jiraatu taate rakkoo kana keessa hin seenu turre jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti odeeffata gammachuu isinii himuu danda'u. Uummanni keenya haala hedduu nama gaddisiisu keessa beelaaf ajjeechaa dhumaatii hedduu keessa buufamee jira. Haala nama sodaachisu haala halkan hirriba rafuu nama dhorku hamaa keessa gallee jirra akka uummataatti. Abdiin xiqqoo mul'attu ni jirti immoo. Abdiin xiqqoo mul'attu maal isiin? Yeroo nuti mana hidhaa turretti televiziyoona mootummaa ture manni hidhaa televiziyoona qaba. Wanni halkanii guyyaa halkan hoggaa inni dhibee kaa'atee televiziyoona hoggaa madda wanni agarru fila ta'u qura ta'u dabsisa'u cabsifa'u qabu jechuudha. Rakkoo biyyattii garaagarummaa biyyattii jirtu hunda dubbiin osoo hin taane boombiidhaan buruudhaaf yaalii godhamaa ture. Isin warra sooshaal miidiyaa qabu miti. Warra televiziyoonaa fi reediyoo qabu akka malee suukanneessaa ture. Yoota shanan dabre kana keessatti yoo xiqqaate rakkoon biyyattii lolaan akka hin furamne dabsisa'u cabcifa'u bakka takkaan akka namaan hin geenye qabatamaan waan mul'ateef gama mootummaatiinis gama adda addaatiinis hafuurri nagayaa hafuurri marii nagaan dhumaas ka jedhu onna irrallee dhufuu baatu bakka irraa dhufellee dhufu dibbee waraanaa gadi fudhatu abdii namaa oolu. Gama kaaba biyyattiiti lolli hamaan akka gabaasaan tokko tokko jaanitti kun namuma 500 hafa miliyan ilma namaati bakka geessinu. For no reason, one senseless day.
waan namoonni kudhanii gad bareetanis laaffamuu danda'an waan hoggansi biltiginnaa namni shanii hoggansitti fedhe shan taa'ee osoo waliin bareete furuu danda'u namni miliyoon 500 ol itti dhume sun yoo xiqqaate yeroo illee taatu lolli dhaabbate ummanni Tigraay ummanni kaaba Amaaraa ummanni Affaar kabeelaan dhumataa jiru sun gargaarsi ga'uu fi eegaluun sun abdiin dhufe haa taatu garuu abdiin kun guutuu miti yeroo kaaba biyyattiititti ummatatti abdiin horamee gargaarsi gahaa jiru kanatti qorichi gahaa jirutti Oromiyaa jiddu galeessaatti Oromiyaa kibbaa fi lixaatitti wal waraansi akka malee hammaate namni miliyoon tokko ol qeessaa irraa buqqa'ee guyya guyyaan namni du'aa hidhamaa ajjeefamaa daldalaan qeerraa buqqa'aa qonnaan bulaan lafasaa qotatu hanqatee keessa jira kanaaf haala wal makaa keessa jira gama biraatiin hawaasni keenyas hawaasni addunyaas wal waraansi kun dhaabbachuun biyyattiin turree nagaa irratti deebi'uun barbaachisaa akka ta'etti hubatamee bara dabre yeroo ilaalatan biyyoonni garaagaraa akka waan mootummaan federaalaatii fi mootummaan Tigraay kilabii Arsenaaliif Maanchister ta'anitti gamaa gamaa dhaabatanii harka dhaabanii Enggak, ini kan bodoh. Dan berarti Aku kubah itu lah, aku kubah lama, aku lima kubah lama. Itu tuh lisan, wajar gak tuh berarti. Bion, amolen hayon, sila, ara busu kapan, naga busu kapan. Yero to korra dani harka daya tuh. Misalnya tikenna tuh, drone tikenna tuh. Bidana tuh, drone tuh tuh. Tangki ubah tu esok, gaji deh nyeret, umat akhirnya kita tu. Amma hamil sudah kau gasya juga, bion itu, wal waras itu gantai sama nano tadi ni kami jadi ada, kan ni rumah deh, kan gara murah terkam baju akan dah luar madani, sagale, yani bihi gara negara tu uku kabajam, jabatan manu gara tu, ergani dah apa ya, dubaju manus. Diplomato tak hetu dia. Wanni abdina jori. Biyon Allah ke kas tadi. Biyon ni favor najiran. Yero ammadit biya ke ke arari nagenya kabu. Dekar segen ulam wang ko payan baka. Rakon utinte. Nugatisite madam hukumsite balli mali ona jettan. Yaad kala manan kamu. Hukum atau kepala berbangga. Durang sababa hukuman nanti bidesan amane lale meracun itu berbahasa. Wanti rakamu kabul manorong. Wanti rakamu kabul orang buatis akka sabab sabab bidesan itu. Turren waggoota afran dabre irra deemaa turre tan dogoggora akka ta'a. Baaburichi hajiisa irraa bahee qilee keessa deemaa akka ture amananii fudhachuu irraa tokko ban. Karaa kaleessa irra deemamaa tureen biyyi fi uummanni keenya balaa hamaa ka ammaa reefu isin tarreesse kanaa ol hammaate keessa seenuu akka danda'u hubatanii liqimsu hawwii fedhanillee waan qabaatan taate yaada fedhanillee waan qabaatan taate akkaataa waggoota lamaan waggoota sadan afran kana itti deemnaan ji'oonni afran waggaan as deemu akka irraa ammaa ila waxabajjiin 2020 barri 2020 hamatu waxabajjiin 2021 Dida mito. Hunda rama tu ero nam ni nama akka balak harca tu. Wada bacin dida bilama. Ek war hoye kam.
saffisaan lola kana dhaabne diinagdee gumbiin isin jalaa dhoote kana qooyibuu danda'uu baannan diinagdee gumbiin isin qumbaawwamaa itti naqamaa hin jirre tana waa itti faranjiin akka ittiin hin cimmiftu godhuu baannan lola itti humnaan caamsaa 2023 nuu as jiraachuu dhabuu dandeenya akkanatti mareetuu dhabuu dandeenya. This is a very serious. Kanaaf we must acknowledge the dangerous path, the dangerous situation we are in. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Hoggansarraa kaasee hanga dargaggeessa daandii irra jirutti karaan irra jiru haalli irra jiru hamaa akka ta'e. Keessattuu gama mootummaati. Mul'ataaf hawwii fedhan isa kan qabaatan taate biyya san keessatti Itoophiyaan irraa dhufe san keessatti Oromiyaan irraa dhufe san keessatti amma bada lolaan qawween humnaan sirna abbaa irree ijaaru hin danda'amu. Olaantummaa yaadu tokkotti fiduun hin danda'amu. Garee jaalatan ofitti qabanii garee jibban barbadeessuun hin danda'amu. Ila madamsas bakkee yoo dhaquma jiru garagaraa. Biyya kanaaf saba kanaaf uummata kana baraarraa jedhanii yookaan amanan taate poolitikaan damassasuu poolitikaan xaraarrabuus bu'aa akka buufne beekanii irraa of sirreessuun barbaachisaadha. Kanarratti olii galu. Karaan irra deemamaa ture dongoraa jennee oolota. Biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtuu fi hammaachaa akka deemu. Guyyarraa guyyaatti haalli dinagdee siyaasaa biyyattii hammaataa akka deemu yoo kan hubannu taate. Falli jiru maali? Falli jiru nagaya haqa just peace fiduudha. Maaliif nagaya biratti haqa just peace maafiin jedhe. Nagayni gosa lamaa jiraachuu danda'a. Nagayni tokko abbaan irree tokko olaantummaa qawweedha. Caasaalee biyyattii to'achuudhaan alaaf keessaan gargaarsifama buluudhaan namni tokko akka irratti bincine akka Kooriyaa kaabaa kanatti cal godhee biduu danda'a. This is negative peace. Kuni nagaya humnaa kan gubbaan isaa nagaya keessi immoo roqaa jiru keessi isaa bilchaataa jiru kan keessi isaa ibiddi dambaa jiru. Ka gaafa tokko dhoo'ee mootummaas biyyas uummatas gubuu danda'a. Zamana EPRDF, zamana EADF, zamana wayyaanee san negative peace ture biyya keenya keessa. Deemee dhoo'ee rakkoo amma irra jiru kanarraa galte. Nagaya haqaa jechuun maali? Just peace jechuun maali? Nagaya dhugaan keessa jiru. Nagaya humnaan eegsisan osoo hin ta'in seeraan eegamu. Nagaya seerri gubbaa itti gadi fe'amu osoo hin taane seerri mariif walii galtee sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya sanii keessatti godhamu irraa dhufu. Nagaya haqaa just peace jechuun nagaya humnaan osoo hin ta'in dhugaadhaan irreen osoo hin ta'in malaan wal cunqursuun wal ajjeesuun akkasumas osoo hin ta'in wal hubachuudhaan wal danda'uudhaan nagaya dhufu. Just peace nagaya haqaa fiduudhaan maal barbaachisa? Akkuma reefu isin jee waan reefu isin tarreessa. Nagaya haqaa fiduudhaan dura lola kan fide wal dhibdee namoota lamaa akkas akka hin taane yookiin immoo yaadni tokko dogongora wanti sun osoo hin ta'in structural violence akka ta'e. Kana jechuun hawwii namoonni sirna abbaa irree ta'uudhaaf qaban hawwii gareeleen tokko aadaa isaanii afaan isaanii dantaa diinagdee isaanii nagaa irratti fe'uudhaaf godhan kan ammoo humna mootummaatti fayyadamanii warra ukkaamsuudhaaf yaaliin godhamu haqa jallisee lolatti akka nu geesse amanu. Kana erga amanne booda nagaya haqa qabu. Nagaya tokko humnaan gadi cabsu osoo ta'e. Nagaya tokko hidhatee fuulii hiikkatee jilbifatee isa kadhatu osoo ta'e. Nagaya namu wal mariidhaan seera irratti walii galeen abboomame
hoogganamee ittiin deemu bituun barbaachisaadha. Waa'ee nagaa hoggaa dubbantu akka jawaalittis akka kaabaattis we are talking about just peace. Nagaa asitti abbaa irree afaan nama dhugaame miila nama sakaale hidhatti nama guure qawwee manatti nama qabee osoo hin ta'in nagaa dhugaa sabaaf sablammootaa keessatti argamte mirgi namoota dhuunfaa kabajame gantaa waloo waliin itti deebisan jechuu keenya akka ta'e hubatamuu barbaachisaadha. Nagaa dhugaa yookiin immoo nagaa haqaa fiixuudhaaf homaatu barbaachisa. Akkuma reefu jeetti ammallee gaheen guddaan akka mootummaa jiru. Dabbooliin itti koortota gahu. Mootummaan karaan waggoota lamaa sadan afran darban kun ittiin deemu biyyattii gaagama buusuu irratti qooda arbaa kan qabu mootummaan. Abbaan qooda arbaa qabu kun nagaa buusuu irrattis qooda arbaa fudhatee biyyattii waraansa keessaa baasuudha. Murannoo onna irraa dhufu qabaachuun murannoo onna irraa dhufte qabaachuun murannoo sana immoo jechaa fi gochaanis in words in deeds jechaa fi gochaanis qabatamaan deeggartoota isaatittis mormitoota isaatittis warra isaa waraanus ummata biyya keenyaatiif ummata addunyaattis qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Gareelee hidhatanii isaan lolaa jiranii wajjin mari'achuudhaaf haal duree tarreessuun turan waan hunda kan tursu nagaa jechuudha. Gara mariitti seenuudhaaf murannoo qabatamaan agarsiisuun barbaachisaadha. Murannoo kanatti aansuudhaan isa harka dhahina biitii bakka harkatti dhaan hin jirtu biitii bakka wal dhaggeeffata jirti. Jiruu kiyyatti akkan amma akka yeroo kanatti akka yaadde hin jiru. Akka amma kanatti saba keenya saba sablammoota biyya saniitiif ummatoota biyya saniitiif I have never been as scared as today. Waaniin arguurraa waaniin dhaga'uurraa waan biyyoota akka Siiriyaa akka Liibiyaa akka Yaman keessatti ummatoota mudaterraa qabuudha. Haalli amma jiru yeroo itti harka wal dhoosisan yeroo itti wal faarsanis yeroo itti wal arrabsanis yeroo itti wal dhaggeeffatan yeroo itti wal hubatan keessa waan jiru jechuudha. Kanaaf uummatarraa hoo mootummaarraa reefu lafa kaayatii jira tokkoffaa nagayaaf murannoo qabatamaa agarsiisu afaanii xiqqoo osoo ta'in gochaan kana keessaa hidhamtoota gallakkisu hidhattoota isaan mormanii wajjin nagaan fudhachuudhaaf haal duree malee waamicha dhiyeessu akkuma kaaba biyyattiitti godhame Oromiyaa Benishaangul Gaambeellaa keessatti humnoota wal lolaa jiru wajjin amma booda boortaadhaan osoo hin taane humnaan osoo hin taane daneedhaan gaaddisa jalatti furanna jedhee ergaa dabarsuu irraa eegamu. Uummatarraa hoo isinirraa hoo Oromoo madaa baay'ee akka qabdan qabdi. Gadoo baay'ee qabdi. Garuu immoo haalli irra deemamaa jiru kanaa jiruudhaan gadoon teenya gatti keenya dachaa tokko. Kanaaf hamma danda'ametti gamaa gamanaa dhiibbaa gochuudhaan humnoonni wal falmaa jiran humnoonni wal waraanaa jiran gama nagayaatitti gama dirdirii takkaan negosheetinitti akka dhufanne garuu tokko kana. Lammaffaa biyyi sun hariiroon ummatoota keenya keessa jiru hariiroon gareelee hawaasaa adda addaa keessa jiru bokokee dhiitee oowwee dhoofne rakkoo ittiin dabalina. Hamma danda'ametti akka dura akka hin taane beekuudhaan gochaa biyya sabaaf sablammoota daran walitti hadheessa garaa madeessa irraa of eegu keessattuu warra sooshaal miidiyaa keessa jirtan hamma danda'ametti wantoota jibba hammeessa irraa of eegu uummata keenya jidduuttis ta'e ummatoota hariiroo ummatoota biraa wajjin qabu irratti
hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Warri mootummaa immoo warri mootummoota biyya alaa immoo hedduu isaanii argeera ammallee biyyoota hedduu keessatti argaa jiru. Wanni itti dhaamaa jiru rabbi jaati. Warri biyya keessatti wal lolaa jiru Arsenaaliin Maanchistarii miti. Gamaa gamana dhaabatanii tiiboozoo nuun ta'inaadha kan jechaa jiru. We are not soccer teams. We are not football teams. Bitaa mirga ta'anii wanti harka fuudhanii hin jiru. Bitaa mirga ta'anii wanni ibidda harka garee adda addaa kaa'uun gamaa gamanaa dhiibbaa godhanii nagayni haqaa kan hubachuudhaan uummanni keenya balaa hamaa amma jiru kana keessaa akka baraaran gochuudhaan gargaaru keessattuu gama mootummaatiin dhiibbaa barbaachisaa gochuun gama nagaan akka gochuudhaan hedduu barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee mootummaa fi humnoonni jiran gama nagaatti yookaan wantaati rakkoolee waliigalaa keessaa ba'uudhaaf dhimmi marii biyyoolessaa jedhamaa jira. Marii biyyoolessaa akka jallatti kaafnee socho'aa ture. Yeroo nuti itti wayiwaachaa ture. Yeroo nuti jilbiiffannee kadhachaa ture. Namni dhagaa ture. Aangoo qabannee irraa mamoota eenyu baasaa waa bita kadii deemii qaban. Tokko ni bitna. Waa lama dhabu kun jechaa ture ilmi namaa. Tokko maallaqaan bitatta. Tokko kabalaan jilbiiffachiifta kun jechaa ture. Bittaanis hin daleene kaballaanis kabalaa biraa uumte malee bu'aan uumne. Kanaaf gara marii biyyoolessaa yoo kan deemu taane haal dureen tokkoffaan kabajamtoota kiyya inni irratti akka daawwatan akka rifilaallaa isin walaabaa jira chaarjii dhaamaa jira garuu waaqa dhaamu chaarjii shan agarsiisaa jira akka guyyaa irraa isin waraabaa jira nuuf gochaa dhiifama naa godha osoo dhaamee inni dabarsaa jira miidiyaaleen garagaraa illee dabarsaa jira achirraa hordofuu dandeettan. Sadaffaa warri waliin mari'atu jaarsummaa yeroo yaamatan jaarsa gama lamurraa waan lakkaa'atanii gara hundarraa lakkaa'atanii